dubbii waaqayyo har'asni wajjiniin kan inni qoodachuu jaalladhe tokko dhiifama. Sagalee waaqayyo kan har'asni wajjiniin qoodachuu barbaade mata duree isaa Yesuus duukaa bu'uu fi waa'ee ofii dhiisu. Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'uudhaa fi waa'ee ofii dhiisu. Yookiin immoo Yeessoo gula deemuu fi of mormuu waa'ee ofii dhiisanii isa duukaa faana bu'u jechuudha. Dura kan inni dubbisuu barbaadu Wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 23 irraan dubbisaa. Luqaas 9:23 irraan jalqabuu barbaada. Akkas jedha dubbiin waaqayyo. Maqaa Gooftaa Yesuusiin dubbisa. Hunduma isaaniitiinis eenyullee na duukaa bu'u yoo fedhe waa'ee ofiisaa dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hundaa ana duukaa haa bu'u. Gooftaa Yesuus kana dubbate. Gooftaa Yesuus bartoota isaatti dubbate. Nus immoo bartoota Gooftaa Yesuus miti ree. Har'a immoo naaf isinitti dubbata gara. Hunduma isaaniitiin maal jedhu hunduma isaanii yeroo jedhu nuunis nu dabalata jechuudha. Hunduma isaaniitiin eenyullee na duukaa bu'u yoo fedhe waa'ee ofiisaa dhiisee fannoo isaas baatee yeroo hundaa ana duukaa haa bu'u jedha. Waaqayyoon kana galanni guddaan ulfinni bara baraan kan siif ta'u Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa amanamaadhaaf qulqulluu kan taate carraa kana nuuf kennitee har'a immoo walii wajjiniin as geenye obboloota koo wajjiniin yaa Waaqayyo si waaqeffachuudhaaf siif sagaduudhaaf si galateeffachuudhaaf si biraa immoo sirraa dhaga'uudhaaf sirraa baruudhaaf as waan dhufneef guddaa si galateeffanna carraa kana waan nu kenniteef. Ammas yaa Waaqayyo dubbii kee dhageenye ittiin jiraachuu akka dandeenyu dhageessuu duwwaa akka hin taane yaa Waaqayyo kan yaa Waaqayyo ija naqannu akka taanu dubbii keetiin ija guutuu kan naqannu akka taanu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Dubbiin kee humna qabaa waaqeef lafiyyuu isaan uumame namnis isaan uumame wanti hundumtuu dubbii keetiin ta'e miti ree Gooftaa. Har'as immoo wanti hundi jireenya keenyaaf dubbii keetiin nuuf haa ta'u. Sagalee keessa jiraataadhaan seenaan keenya amma isaa jijjiiramuuf fi maqaa keetiif ati ulfaadhu galanni siif haa ta'u. Waaqeffamuun sagadamuun ol jechuun bara baraan siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Anaanis na gargaari dubbii kee yaa Waaqayyo ati ana keessaan dubbadhu. Ayyaana kee naa baay'isee hafuura qulqulluu kottu na gargaari. As jirta immoo si galateeffanna. Waliin jirtaa si galateeffanna. Situ as jira kanaaf iddoon kun nutti tola. Situ as jira kanaaf si waaqeffachuun nutti tola. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Haalleluuyaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Haalleluuyaa. Paaster Adan Waaqayyo si eebbisu. Waaqeffannaadhaan dura buutee worship leaders ta'utti bareedaadha. Good. Waaqayyo na galata. Hallelujah. So har'a Yesuus duukaa bu'uudhaa fi waa'ee ofii dhiisuu yaada jedhu irrattis ni wajjin dubbachuu akka barbaadanitti meera. Isa kana irratti hubannaa tokko qabaachuun nu gargaara. Yeroo Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa buunu hubannaa qabnu irratti hubannaa qabnu si yaadachiisuudhaaf jechuudha. Hubannaan inni jalqabaa yeroo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin duukaa buunu. Gooftaanis asitti dubbateera Wangeela Luqaas 9:23 irratti san dubbise irratti kan duukaa bu'uu barbaadu yeroo hunda waa'ee ofii isaatii haa dhiisu. Of agatu of irraanfatu jechuutu hin ta'ini of agatu of irraanfatu jedheetu hin ta'e jechuu isaatu hin ta'ini itti bareedeeyyuu gaarii ta'eeyyuu garuu iddoo olaanaa kan qabu iddoo murteessaa kan qabu waaqaaf lafarratti waaqayyoon ta'uu isaa hubatee waa'ee ofiisaa dhiisee ana duukaa haa bu'u jedha Gooftaan galanni ulfinni isaaf ta'u. Kanaaf hubannaan inni jalqabaa yeroo waa'ee ofii dhiisnee Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa buunu yeroo waa'ee ofii dhiisnee Yeessoo gula deemnu hubannaan inni jalqabaa homtuu keenya miti. Sajid hubachuu qabu. Homtuu keenya miti. Nothing is ours. Kan keenya kan ta'e hin jiru. Homtuu keenya miti. Amala keenya ta'etu kan koo jechuu jaalladha. Ijoollee koo, warri dubartii abbaa manaa koo, warri dhiiraa immoo haadha manaa koo, obboleessa koo, obboleettii koo, kan koo, abbaa koo, haadha koo, qabeenya koo, mana koo jechuu jaalladha. Akkas jechuu jaalladha. Haa ta'uuti garuu hundumaa isaayyuu kan nuuf kenne Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Madda kennaa gaariiti Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo kan Waaqayyooti kan keenya caalaa namni kan kooti jenne sun kan Waaqayyooti guutumaa guutuutti kan keenya miti. Keessumaa namni nuyi jaallannu yoo du'aan nutti addabamu gaddaan kan nuyi miidhamnu kan nuyi gaddaan lapheen keenya cabee gadda keessaa bahuu dadhabnu namni suni guutumaan guutuutti kan keenya nutti fakkaata. Garuu Waaqayyotu sheerii nu godhe Waaqayyotu nuuf qoode kennaa isaarraa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan nuyi qabna jennu obboleessa keenyas obboleettii keenyas abbaa manaa haadha manaa ijoollee
kan nuyi qabna jennee himannu abbaa keenya haadha keenya waaqayyotu jaalala isaarraa nuuf qoode malee kan keenya miti. Hunduu kan waaqayyooti. Galanni waaqayyoof ta'u. Iyyoob akkas jedhe yeroo gaddaan garaan isaa rukutamee ijoollee isaa hundumaa al takkaatti dhabee qabeenya isaa yeroo dheeraadhaaf walitti kuufate al takkaatti dhabee hojjetoota isaa dhabee Iyyoob kan isaa kan hundumaa dhabee Iyyoob qofaan yeroo hafee maal jedhe Iyyoob? Waaqayyotu kennee waaqayyotus fudhatee jedhe. Akkas jechuun isaa maal jechuudha? Kennuuni fudhachuun hojii waaqayyooti jechuudha. Galanni waaqayyoof ta'u. Kennuuni fudhachuun hojii waaqayyooti. Kanaaf waaqayyotu kennee waaqayyotu fudhate kana duwwaayyuu jennee maqaan waaqayyoo kan galateeffamee ta'u. Maqaan waaqayyoo kan eebbifamee ta'u. Naa kenneera amma immoo narraa fudhateera galanni ulfinni isaaf ta'u waaqayyoon galateeffate. Nama addaati. Jireenyi waaqayyoof ulfina kennu jireenya akkasiiti. Hubannaa mana ga'u keessa jireenya gaheedha jechuudha. Waaqayyoon kan garaa guutuu galateeffate waaqayyotu kennee waaqayyotu fudhatee maqaan waaqayyoo eebbifamu kan inni jedheef sababiin isaa kennuuni fudhachuun akkuma dura jedhe kan waaqayyoo ta'uusaa waan hubateef aniif isinis kan hubachuu qabna jechuudha. Kan kennu waaqayyoo kan fudhatus immoo waaqayyoo galanni isaaf ta'u. Kanaaf hubannaan inni jalqabaa homtuu keenya miti. Kanaaf homtuu kan koo miti jechuu baruu qabna jechuudha. Homtuu kan koo miti hunduu kan waaqayyooti harka isaa keessa jira. Mana keenya yoo ta'e, qabeenya keenya yoo ta'e, maatii keenya yoo ta'e, hundumtuu harka waaqayyoo keessa jira. Kan waaqayyooti jechuudha. Galanni ulfinni waaqayyooti. Kanaaf hubannaan inni jalqabaa homtuu keenya miti. Hubannaa isa lammaffaa immoo yeroo gooftaa Yesuus Kiristoosiin duukaa buunu gooftaan jalqabatti dubbateera kan na duukaa bu'uu barbaadu waa'ee ofii isaatii dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hundaa ana duukaa bu'u. Akka jechuun isaa jechuudha yeroo hundaa waa'ee ofii isaa dhiisee yeroo hundaa waa'ee koo yaadee ana duukaa bu'u jechuu isaati Yesuus. Kanaaf hubannaan inni jalqabaa immoo hubannaan inni lammaffaa immoo dhiphinniif dhabiisni qaama imaltichaati. Dhiphinniif dhabiisni qaama imaltichaati. ማጣትና መከራ የጉዞ አካል ናቸው። ቃማ imaltichaatu yookiin immoo qaama jireenya keenyaati. Suffering and loss is part of the journey. Kanaaf argachuun keenya dhabuun keenya ni jalqaba gara raakis immoo waa'ee yoo kaasaa ture suni inni iyyuu immoo qaama jireenya kiristaanummaa keenyaati jechuudha. Filiphisiiyuus boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irratti dubbiin waaqayyoo akkas jedha. Filiphisiiyuus 1:29 Kiristoositti amanuu keessan duwwaatu hin ta'ini isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera jedha. Namoonni kun dhiphachuun isiniif kennameera dha wangeelli dubbiin waaqayyoo. Waaqayyotti gammaduu duwwaatu hin ta'in waaqayyoon waaqeffachuu duwwaatu hin ta'in Kiristoosiin amanuu keessan duwwaatu hin ta'in jedha. Isaaf dhiphachuu danda'uun immoo isiniif kennameera. Isaaf dhiphachuun isiniif kennameera. Yoo dandeenye soo danda'u baannes isaaf dhiphachuun nuuf kennameera. Kanaaf dhiphinnii fi dhabiisni qaama jireenya keenya qaama jireenya kiristaanummaa yookiin qaama deemsichaa jechuudha. Qaama imalticha kanaati. Qaama jireenya kiristaanummaa keenyaati jechuudha. Kanaaf isa kanas immoo hubachuun keenya baay'ee gaariidha. Yeroo mootummaan dargiidhaa taayitaarra ture biyya Itoophiyaa bitaa ture kiristaanonni ari'atamaa turan. Reebamanii, hidhamanii, kaan immoo ajjeefamaniiru. Kiristoosiif jechuudha. Waggaa dheeraa mana hidhaa keessa turaniiru. Waan baay'ee dhabaniiru Kiristoosiif jechuudha. Baay'ee ari'atamaniiru. Ari'annaan kiristaanotaa yeroo sana baay'ee jabaa ture biyya keenya irratti jechuudha. Ilmaanni dargiidhaa jechi isaanii inni tokko maalidha? Waaqayyo hin jiru kan jedhu ture. Beenna yeroo sana haayiskuulii yoo baradhaa gaarii godheen beeka yeroo dheeraadha. Yeroo elementarii ka'ee hamma haayiskuulii bareeffatutti dargiin taayitaa mara ture. Kanaaf waa'ee dargii bara sana gooftaa fudhadhees. Yeroo gidduutti gooftaa dhiisee biyya lafaa dhaqee dhandhamee biyya lafaa hadhoofnaan gara gooftaatti kan deebi'e malee. Hadhoofnaan waaqayyootu lubbuun namicha keessaa na baasee waaqayyoof galanni ulfinni isaaf ta'u. Waan isin ajaa'ibu na dhiba ture yeroo itti gooftaa dhiisee hamma gara gooftaatti deebi'u akkamitti yeroo jennu ani serious yoo ta'u baadhii waaqayyo garuu baay'ee serious ture. Galanni isaaf ta'u. Isa fudhachuu keenyatti he is very serious. Kanaaf al tokko nu qabeenyaan nu gadhiisu. Lafa nuti keessaa dhufee nu baasa. Galanni ulfinni isaaf ta'u. So yeroo dargii sana waaqayyo hin jiru jedhama ture. Waaqayyo hin jiru jedhama ture. Ilmaan dargiidhaa waaqayyo hin jiru jedhu. Sababii isaan waaqayyo hin jiru jedhaniifi
waaqayyo isaanii wajjin hin jiru ture. Kanaaf waaqayyo hin jiru se'o. Akkas waaqayyo isaanii wajjin hin ture. Waaqayyo darbii wajjin akka hin turre jala muree isinitti himuudhaa fi ati waaqayyo darbiidha wajjin ta'e Eertiraan Itoophiyaa irraa fudhattu turte. Fakkeenya tokko akka fakkeenyaatti wal isinii kaa'e jechuudha. Saba wal jaalatu wal fakkaata garaagarummaan qabu Eertiraa fi Itoophiyaa. Baay'een keenya. Kanaaf waaqayyo darbii wajjin ture. Kanaaf waaqayyo isaanii wajjin waan hin jirree fi waaqayyo hin jiru se'u. Dubbiin waaqayyo akkas jedha Faarsaa 14 irratti. Gowwaan garaasatti waaqayyo hin jiru jedhaa jedha. Gowwaan waaqayyo hin jiru jedhaa jedha. Waaqayyo isaa wajjin hin jiru waan ta'eef waaqayyo hin jiru se'a jechuudha namni gowwaan. Waa'ee darbii kana yeroo yaadu waan lama na yaadachiisa. Tokko wantoota laman gaariidha. Inni tokko dubartii ishee qullaa gabaa naanna'uun koo Yesuusitti xiqqaata jettee seenaa ishee dhaga'een ture. Seenaa kana dhaga'een isin waan ta'eef tarii dhibbatti himuun sun hin danda'a. Garuu seenaa dhugaadha. Gara ba'a Wallaggaa, Iist Wallaggaatti kiristaanonni hidhamanii turan. Dubartoonni dhiirris yeroo sana jechuudha. Hidhamanii mana hidhaa keessatti hidhamanii isa booddee warri ilmaan darbii kun dhufanii maal jedhuun jara kanaanii waaqayyoon kana booda hin waaqessinu maqaa waaqaas hin dhoofnu jettanii mana hidhaa kanaa ba'aa. Yoo kana jechuu baattan immoo sanbata fuula keenya dura jiru kanatti qullaa akka haati keessan isin dhalteetti gabaasa naannessinaa ittiin jedhan. Isa booddee kun immoo kanammoo hin goonaa kana gochuu immoo dhiisnu. Akkuma warra hattuu qabnee gabaa naannessinee reebnee garafnee waan meeqa gochaa turre isiniinis immoo akkuma kana qullaa keessan akka haati keessan dhalteetti qullaa gabaasa naannessina Kiristoosiin dhiisii jedhanii jedhama. Seenaan dhuga qabeessa kun nama waaqayyo namoota yeroo sana naannoo sana seenaa sana beekantu nutti hime waan ta'eef. Isa booddee warri mana hidhaa sana keessa jiranii waliin mari'atan maal abboo yoo qullaa keenya gabaa naanna'urra yoo waan jedhu kun jedhan jennee baanee boroo gooftaatiin deemnaa nu araarri isaa baay'eedha. Maali haa ta'u mallatteessina jedhan kaankaan. Yeroo sana innoo garaa keenya keessa jira jedhan garaa isaanii keessa midhaan iyyuu hin jiru. Waaqayyoon dhiisee yeroo sana jechuudha. Akka nama akka jedhu yeroo garaa isaanii keessa midhaan iyyuu hin jiru. Maaliif dargiin beelessee isaa fite. Waaqayyo garaa keenya keessa jira kanaaf yoo dhiisne jedhanii mallatteessanii yaa'an warri dhiiraas warri dubartiis. Dubartiin tokko garuu no hin godhu akkana jette. Hin godhu jette achii booddee maaliifitu mallatteessitee hin baatu mana hidhaati kanaati jedhanii gaafatan. Ani kana hin godhu. Waaqayyoonis hin dhiisu. Isa namanis beekaa. Ani isa hin dhiisu. Qullaa gabaa naanna'uun koo immoo gooftaa Yesuusitti hin xiqqaata. Isaaf qullaa gabaa naanna'uun inni anaaf jecha fannoo irratti qullaa isaa rarra'eera. Jecha ishee waliin dhaga'e keessa jechuudha. Haaleluyyaa. Anaaf jecha inni qullaa isaa fannoo irratti qullaa buusee fannoo irratti naaf rarra'eera waan ta'eef ani qullaa kiyya gabaa naanna'uu fi baay'ee isaaf naanna'uun baay'ee xiqqaadha kan biraa waan hin godhuufitu jiraate jettee hin ba'u mallatteessoo kettiidhaan ba'u jechuudha. Guyyaan isaa tardee sun ga'e gaafi gabaa sun jechuudha gaafi isaanitti gabaa naannessuu dhufan. Warri darbii kun dhufanii dubartiin kun dhuguma nama waaqa amantu beekti. Warri gantuun suni waaqa dhiisanii sokkan. Dubartiin kun garuu waaqa amantu dhugaatti beekti waan ta'eef dubartii kana kabajan ta'aaf jedhanii mana hidhaatii ishee gadhiisan jedhama. Galanni waaqayyoo. Haaleluyyaa. Seenaa adda addaa jira. Tokkonittis ni dabalaa waan hin dhaga'e keessa jechuudha. Kunis kan ammoo ani gurraan nagaa duwwaa turte ija kootiin waan hin argine wantichi. Diillaa barumsaaf deemee ture narsiingii achitti baradhee Jawwii Yuunivarsiitii. Yeroon diillaa ture namicha abbaa qabeenyaa tokko ture nama kiristiyaanadha maqaa isaanii irraanfadheera amma garuu maqaa mucaa isaanii yaadadha. Maqaa mucaa isaanii isin iyyuu har'a yeroo isitti irraanfattan for the rest of your life. So namni kuni hidhamanii mana hidhaa hidhaman wangeelaaf hidhamanii mana hidhaa keessa jiru. Tusaan mana hidhaa keessa jiranii haati manaa isaanii ulfa turte mucaa deessi. Mucaa kun argatan mana hidhaa turani. Yeroo mana hidhaa sana keessa jiran wanti isaan rakkisu keessaa tokko maal ture? Waaqayyo hin jiru jedhiidha ammas. Waaqayyo hin jiru jedhi mana hidhaati እግዚአብሔር የለም በል jedhuun jechuudha. Naannoo sanatti beekamaadha waan ta'eef. Laanguweejiin እግዚአብሔር የለም jedhamu Itoophiyaa guutee jira yeroo sana. So waaqayyo hin jiru jedhiiti baay'ee jennaan hin jedhu jedhamichi. Ani waaqayyo hin jiru hin jedhu. Isa booddee ati mana isaa deesse. Gaafa deessu mucaa dhiiraa godhatan. Mana hidhaatti dhufanii gaafatan kunoo mucaa argatteetta maqaa isaa eenyu jettaa jedhanii gaafatan. Maqaa mucaa kiyya እግዚአብሔር አለ jedhe. እግዚአብሔር አለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
Ofiisaa qofatu hin ta'in warra waaqayyoon jiru jettu marayyuu mucaa kana yeroo waamanii እግዚአብሔር አለ jechuudha. Mucaa kana nama kana 2008 bara 2008 tuusaanitti dhufee arge እግዚአብሔር አለ kana. Tuusaanitti dhufee har'a isa kan jiru beekon. Isa booddee seenaa isaa dhageera waan ta'eef sarpiraayiz ta'eetanii gaafuma maqaa isaa dhagahu ati mucaa diillaa dhuftee jedhe haa naan jedhe naan jedhe almaatii kee beeka ati mucaa baluu eeyyee mana keessa mana nagaa keessa naqeera hoteela keessa biyyuu buleera yaa warra እና dhageera kanaafi seenaa maqaan keetti moggees dhageera jedhee wajjin kolfine wajjin iyyuu waaqayyoon kadhanneerra so seenaa akkasii ture jechuudha baay'ee namatti tolu haalleluuyaa waaqayyo jira seenaa egaa dhiphinnii fi dhabiisni qaama imaltichaati yookiin immoo qaama deemsa kiristaanummaati waan ta'eef nurraas jechuudha yoo argannes yoo dhabnes Yesuus Kiristoos gooftaadha bara baraan galanni ulfinni isaa haa ta'u. Timootiyus tokkoffaa Timootiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 7-8 irratti dubbiin waaqayyoo kan jedhu isa duraa Timootiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 7-8 nuyi waanuma tokkollee fidnee gara biyya lafaa hin dhufne isa keessaas waanuma tokkollee fuunee ba'uu hin dandeenyu waan itti jiraannu waan keessa jiraannus qabaannaan dhugaa galanni ulfinni waaqayyoo homaa finneen dhufne hunduu kan isaa akkuma hin jedhe hunduu kan waaqayyooti malee waan finnee gara biyya lafaa dhufne tokko iyyuu hin qabu san marayyuu immoo dhiisnee deemna kanaaf hunduu kan waaqayyooti hubannaan inni dura homtuu keenya miti hubannaan inni lammaffaa immoo dhiphinniif dhabiisni qaama imaltichaati hubannaan sadaffaatti dhufna hubannaan inni sadaffaan immoo Kiristoosiin duukaa yeroo buunu hubannaan sadaffaan immoo biyyi lafaa kuni mana keenya yookiin immoo jireenya keenya miti biyyi lafaa kun mana keenya yookiin immoo jireenya keenya miti this world is not our home yeroodhaaf keessa jirra malee jireenya keenya miti biyyi lafaa fakkeenyaaf biyyi lafaa akka jireenya keenya hin taane yeroo laallu Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 38 irratti waa'ee ergamoota yeroo sana tajaajiltoota ijoollee waaqayyoo warra dhiphina keessa turanii boqonnaa 11 beektu waa'ee warra amantii Kiristoosiin warra ari'atamee gaarii godhee ibsamte boqonnaa 11 Ibrooti 11:38 immoo akkas jedha biyyi lafaa biyyi lafaa warra akkasii kan hin mallitu warra akkasii kan inni jedhu kiristaanota warra Kiristoos duukaa bu'an yeroo sana ammas jechuudha biyyi lafaa warra akkasiif kan hin mallitu amma garuu isaan biyya lafaa kanaaf kan hin malletti lakkaa'amanii lafa duwwaa fi tullootarra injooran holqaaf boolla lafaa keessas hin jiraatanidha wangeelaaf jecha Kiristoosiif jecha waan hundumaa dhabanii biyyi lafaa kan isaanii turre waan ta'eef biyyi lafaa achi isaan dhiibdeetti waan ta'eef biyyi lafaa waan hundumaa dhabanii akkasittiin jiraatanii Kiristoosiif jecha qullaa ta'anii lafa jiraatan dhabanii akkasittiin dabarsan jedheetu nutti hima biyyi lafaa kan keenya miti haalleluuyaa yeroon waa'ee biyya lafaa yaaduuf yeroo akka itti waaqayyoo nu biyya lafaa keessaa nu waamuroo yaadu biyyi lafaa akka hubannaa kootiitti it's like a day care akka day care jechuudha biyyi lafaa nullee baay'ee fayyadamuu hin beeknu warri biyya kanaa garuu day care baay'ee itti fayyadamu ijoollee isaanii yeroo hojii dhaqan ganama dhaqanii achi kaa'u galgala dhaqanii achi fudhatanii deemuun biyyi lafaa akka day careeti yeroo barbaadan dhaqanii ijoollee isaanii fudhatanii galumatti akkuma kana waaqayyo day care biyya lafaa kana keessa nu keewwate yeroo barbaadu immoo dhufee keessaa nu fudhata jechuudha garaagarummaan isaa garuu maalidha faamiliin guyyaa guyyaatti ijoollee isaanii geessu waaqayyo garuu al tokko day care kanatti nu fida al tokko immoo keessaa nu fudhata kanaaf biyyi lafaa kan mana keenya miti jechuudha it's like a day care akka waan day care keessa jiru jechuudha jireenyi biyya lafaa akkasitti nu badhe does it make sense biyyi lafaa akka day care waaqayyo yeroodhaaf as keessatti nu jiraachise malee jireenyi keenya yookiin immoo dhummi jireenya keenyaa achi fakkeenyaaf keessa deebii boqonnaa 33:27 irratti dubbiin waaqayyoo maal jedha macaafa keessa deebii 33:27 waaqayyo inni bara baraa kun immoo iddoo jireenya keetiiti jedha haalleluuyaa waaqayyo inni bara baraa kun immoo iddoo jireenya keetiiti yookiis immoo iddoon jireenya kee waaqayyo isa bara baraan jiraatudha jechuudha ameen haalleluuyaa waaqayyo jireenyi keenya malee biyya lafaa sarraafamu kana isa darbu kana miti kanaaf jireenyi keenya guutumaa guutuutti waaqayyo isa kan bara baraan jiraatudha galanni ulfinni isaa Qolaasaayis 3:1-4 immoo
ergaa gara Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti Phaawulos akkas jedha. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta Waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaada. Yaada garaa keessanii wanta Waaqa irra jirutti hidhaa malee wanta lafa irra jirutti hin hidhina. Isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyoon keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjiniin ulfinaan mul'achuuf jirtu jedha. Sirrii matti nu ibsa jechuudha. Amma biyya lafaa kana keessa yeroo jirru jireenyi biyya lafaa nuyi har'a keessa jirru kuni yeroodhaaf ta'uusaa nuyi garuu destination keenya yookiis immoo dhummi keenya xumurri keenya Waaqayyoon bira akka ta'e. Irra guddaatti immoo yaadni gaarii godhee ibsu iddoo kanatti maal jedhee ibsaa? Amma kan mul'achuu irra jiru iyyuu Kiristoos malee isin iyyuu miti jedha. Isin miti jedha. Kiristoostu mul'achuu qaba. Kiristoostu isinirraa mul'achuu qaba malee isin ofii keessanii of mul'isuu hin qabdanidha. Akka amma tajaajiltoota bara si'anaa dhiifama naa godhaa malee televezyiinii iskiriinii isaan ga'uu dideera mul'achuudhaaf, biyya lafaatti mul'achuudhaaf, sooshaal miidiyaatti mul'achuudhaaf, iddoo hundumaatti mul'achuudhaaf, maqaa geeddaratanii, waan meeqa geeddaratanii mul'achuu of agarsiisu dubbiin Waaqayyoo garuu akkasumatti Kiristoostu mul'achuu qaba. Ani isaan sanii mormaa jiru. Isa namoonni TV sarvisii televezyiinii tajaajilaa mormaa jiru. Garuu of agarsiisuudhaan nama mormaa. Of hin agarsiisinaa of isin miti kan mul'achuu qabudha. Haalleluuyaa. Waaqayyo isinirraa mul'achuu qaba. Haalleluuyaa jedha. Gooftaan inni nu keessa jiru, nu keessa waan lafuun irra jiru. Nurraa mul'achuu qaba. Haalleluuyaa. Nurraa yommuu argamuu qaba, mul'achuu qaba. Kanaafitu kan inni jedhu isin amma jedha dhuma lakkoofsaaf irratti Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjiniin ulfinaan mul'achuuf jirtudha. Kanaafi identitiin keenya is attached to Jesus. Hallelujah. Biyya lafaa irratti identitiin ibsin qabnu Yesuusitti kan maxxanee Yesuusitti kan qabatee. Without Jesus we have no identity. Beekuma hin qabnu jechuudha. Kanaaf inni beekamu, inni mul'atu, inni ulfinaan argamu. Hallelujah. Kanaafitu biyyi lafaa kun kan keenya miti. Kan biyya lafaa kana keessa yeroo jirru Kiristoosin mul'isuudhaaf ambaasaaddarii isaa taane Kiristoosin mul'isuudhaaf jirra biyya lafaa kana keessa. Yeroo baratti biyya lafaa irra jiraannutti Waaqayyotu nurraa mul'achuu barbaada. Kanaaf waamamne nuyi. Kanaaf jireenyi keenya akkuma jireenya warra Waaqayyoon hin beekne miti jechuudha. Kiristoos nu keessa jiru Kiristoos nurraas mul'ata biyya lafaa kana irratti. Kanaaf biyyi lafaa mana keenya miti yookiis immoo jireenya keenya miti. Homtuu keenya miti. Dhiphinni dhabiisni immoo qaama maltichaati. Biyyi lafaa immoo mana keenya miti. Dhumarratti yaada naafafaan isin hojii qoolee xumuruu barbaadu. Dhumarratti immoo yeroo hundumaa Gooftaatti gammaduu qabna. Haalleluuyaa. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammadna. Dubbiin Waaqayyoo isinitti himani Filiphisiis boqonnaa 4 irratti. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa jedha. Huልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ. Rejoice in the Lord always. Hallelujah. Haalli nu keessa jiru nu gammachiisuu isuu danda'a. Waan nu boosisu, waan nu gaddisiisu, waan luphee nu cabsu, waan akka nuyi namaatti hin dubbanne nu godhu ta'uu danda'a. Akkasuma yoo ta'e immoo haala sana keessa jiraannee iyyuu immoo Waaqayyotti gammanna. Hallelujah. Hallelujah. Waaqayyo hafuura keenya. He is our breath of life. Jireenya hafuura keenya hafuuruma sana baafannu kun inni Waaqayyotu nuu kenne miti. Fakkeenyaaf ani bishaan daakuu baay'ee jaalladha. Namoonni bishaan daakuu beektanii yeroo bishaan daaknu yeroo hundumaa hafuura baafachuu qabna. Bishaan keessa jirra garuu hafuura baafachuu qabna. Bishaan keessa jiraannee iyyuu hafuura baafachuu qabna. Yoo hafuura hin baafanne daakaa sanatti fufuu hin dandeenyu waan ta'eef. Akkuma kana jireenyi keenya Waaqayyo waan ta'eef biyya lafaa kana keessa jiraannee Gooftaatti kan nuyi gammannu jechuudha. Inni waan kana hundumaa keessa nu jiraachise. Gooftaatti gammanne hafuura keenya jireenya keenya waan ta'eef jechuudha. Phaawulos ergaa kana yeroo barreessu Filiphisiis gara Gooftaatti yeroo hundumaa gammadaa kan inni jedhu yeroo akka jedhu vaakeeshinii ba'ee galaana qarqara taa'ee naannoo biichii taa'ee bituu ta'e mana hidhaa keessa taa'ee Kiristoosiif hidhameeti. Kan inni Gooftaatti gammadaa jedhu iddootti gammadan iddootti uumama ilaalanii waan hundumaa arganii waan ija namaatti bareedu waan gurra namaatti tolu dhaga'anii itti Waaqayyotti gammadan miti. Mana hidhaa keessa taa'ee Kiristoosiif hidhamee Kiristoosiif madaa'ee caccabee rukutamee achi keessa taa'etu yeroo hundumaa Waaqayyotti gammada. Ammas irra deebi'een jedha gammadaa jedha. Hallelujah. Tokkoon iyyuu raaman ammas irra deebi'een jedha Waaqayyotti gammadaa. Barsiisonni keenya yeroo nu barsanii waan tokko irra deddeebi'ee yoo jedhe qormaata irra dhufan jedhu. Phaawulos amma irra deebi'eetu yeroo hundumaa Waaqayyotti gammadaa jedha. Maaliif gammachuun keenya yeroo itti qormaatatti dhiyaatu jira waan ta'eef jechuudha.
dhuguma waaqayyotti gammanna yeroo gidraansu yeroo arganne qabnu yeroo waan nurka gee nurkaabu waaqayyotti dhugaatti gammadu qabna. Kanaaf yeroo hundumaa waaqayyotti gammadna. Haalleluuyaa. Phaawulos Silaasee wajjin jaalleen sila yeroo nu faarfachiisaa turte maleedhaa keessa taa'anii waa'ee waaqayyoo yeroo isaan waaman erga reebamanii erga madaa'anii erga dhiiganii erga qaamni isaanii akkasittiin bututee rukutamanii Kiristoosiif Filiphisiisitti ture yeroo inni sunis mana hidhaatti dhaqanii erga gatamanii booddee Phaawulos Silaas harka walakkaa yeroo muki lafee baalli kurruufu isaan immoo waaqayyoon isa barbaraan jiraatu ililleedhaan faarfannaadhaan waaqayyoon waaqeffachuu jalqaban. Haalleluuyaa. Sababiin isaa waaqayyotti gammadu turan. Gooftaatti baay'ee gammadu turan kanaaf callisuu hin danda'an. Gammachuun isaanii callisaan jechisuu hin dandeenye waan ta'eef haala sana keessa ta'anii haala ulfaataa akka sana keessa ta'anii baay'ee waaqayyotti gammadaa turan. Haalaan immoo toorri jireenya isaanii. Kanaaf waaqayyotti gammadan. Namni waaqayyotti gammadu hin ililcha malee iyyee lalu. Haalleluuyaa. Namni waaqayyotti gammadu hin ililcha malee iyyee lalu. Hin ililcha faarfata waaqayyoon jajata malee. Kanaaf Ambaaqoomii raajicha Ambaaqoomii isin dubbisatti muraa boqonnaa 3 lakkoofsa 17-18 irratti akkas jedha. Ambaaqoom 3:17 mukti arbuu yoo daraaruudhaa baateyyuu mukti waynii mukti ejersaas yoo ija godhachuudhaa baateyyuu maasiin midhaan yoo baasuudhaa baateyyuu oolonni gorontoo keessaa saawwanis immoo dallaa keessa yoo jiraachuudhaa baataniyyuu an garuu waaqayyotti nan ililcha waaqayyoo isaa na fayyisuttis immoo nan gammada. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Haala keessa jiru keessatti jireenya keessa jiru keessatti wanti sun yoo naam jechuu baates yoo natti toluu baates an garuu waaqayyotti gammada jedha namni waaqayyoo. Galanni ulfinni waaqayyoo ta'u. Aniif isinis akkuma kana yoo ta'es yoo ta'uu baates yoo argannes yoo dhabnes yoo ol siqnes yoo gad siqnes haalli yoo mijate yoo mijachuu baates waaqayyotti gammanna. Haalleluuyaa. Galanni ulfinni waaqayyoo ta'u bara bara. Haalleluuyaa. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf Kiristoosin duukaa yeroo bunu homtinuu kan keenya akka hin taane hubanne dhiphinni dhabuun illee immoo qaama deemsichaa akka ta'es immoo hubanne biyyi lafaa immoo mana keenya akka hin taane hubanne yeroo hundumaa waaqayyotti gammanne adeemsa keenya xumura jechuudha. Galanni ulfinni waaqayyoo ta'u isa dhageenya nuuf eebbisa. Haalleluuyaa. Galanna waaqayyoo. Haalleluuyaa. Ulfinni siif ta'u. Yoo mijaa'uu baatee innaa kutuu hir'uun baay'atus innan yaades yoo ta'uu baatee waaqayyoon waaqessuun dhiisu yoo mijaa'uu baatee innaa kutuu hir'uun baay'atus innan yaades yoo ta'uu baatee waaqayyoon waaqessuun dhiisu ani waaqayyotti gammaduun dhiisu waaqayyotti gammaduun dhiisu waaqayyotti gammaduun dhiisu yoo dinni koo natti duulellee qaawwaan qabus yoo balleessellee meerre waaqni kee yoo naan jedhesi an jechuun dhiisu jira Yesuusi yoo mijaa'uu baates innaa kutuu hir'uun baay'atus innan yaades yoo ta'uu baate ani waaqayyoon waaqessuun dhiisu si galateeffanna yaa waaqayyo abbaa. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Waamicha ulfinaan gooteef si galateeffanna. Ati jireenya keenya yaa waaqayyo. Haalleluuyaa. Yaa waaqa bara baraan jiraattu ulfinaan guutuu kan taate maddi jireenya keenya galli jireenya keenya sidha. Manni keenya galgalaas sidha. Abdiin nuyi qabnu sidha. Kanaaf si duukaa bu'uu jaallanneerra yaa waaqayyo. Si jaallanne nutti tolta. Hunda caalaa nutti tolta yaa waaqayyo. Argineerra sakaanis. Jireenyi si qofadha. Haalleluuyaa. Miidhaginni si qofadha yaa waaqayyo. Abdiin si duwwaadha yaa waaqayyo. Maqaan kee haa eebbifamu. Si callaatu ulfina keenya maqaan kee bara baraan ol haa jedhu. Haalleluuyaa. Ililleef galataa yeroo hundumaa si galateeffanna maqaan isaa.
waaqayyo gooftaa nu gargaare homtinuu kan keenya kana ati duwwaa kan keenya kana akkati nu geessu yaa waaqayyo ati waan hundumaatiin akkati nu geessu immoo hubanne mana kee keessa yaa waaqayyo bara keenya guutuu akka jiraannu nu gargaare. Dhipnaaf gidiraan irra ga'utti sitti gammadu akka dandeenyu yaa waaqayyo jireenya keenya yaa waaqayyo ulfina keetiif qopheessi yeroo gooftaa ati ulfina sitti adda ba'uun akkamittiin danda'amu ulfaadhu situ jireenya keenya malee biyyi lafaa jireenya keenya miti hammati dhuftee deekeen kana keessaan fudhattutti sitti gammannee ulfina keetiif jiraannee si tajaajillee si bullee akka darbu nu gargaara sitti gammanna boon hundumaa galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u bara baraan ol jedhu maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaati. Ameen.